Bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui Afidaf utalcho yergodaf miliki Ade kutten baneef waayuudhaaf rasaasa Allaattiidhaaf kocho Qocaadhaaf dhagacha Kennaa maaltu dida jirra hunda bacha Kennaa maaltu dida jirra hunda bacha Jirra Kunwar alay jirra Kanamammo aksisa uumamni seera uumaa dabse Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kun Gaaddisa Raabadooriiti. Sagantaa keenya har'aa Gaaddisa Raabadoorii irratti waa'ee ijaarsa ollaa jedhee paartiin biyya bulchu paartiin Prosperity Party jedhee of waamu sun kan inni leenjisaa jiru irratti maree goona jechuudha. Marii kana ana wajjin gochuuf kanas jiran Dr. Jamal Lebanoo United States irraa akkasumas luba Waaqayyoo biyya Norway irraa ana Bantii Galataa Sweden irraa waliin maree geggeessina jechuudha. Kan gama teeknikaatiin Adil Osman nu wajjin jira. Kanaaf nu wajjin tura jechuun afeerraa keenyadha. Egaa baga nagaan dhuftan luba Waaqayyootii fi Dr. Jamal Lebanoo baga maree keenya irratti argamuudhaaf waamicha keenya kabajanii argamtan. Ulfaadho Bantii galatoomna afeeruu keenya. Galatooma. Egaa akkuma ani itti seensa keenya irratti kaasee biyya keessaa waan deemaa jiru beekna burjaaji jiru jeequmsa jiru keessumaa Oromiyaan rakkoo cimaa keessa jirti waa'een dhibee koronaa jira waa'een siyaasa wal xaxaa kun jira waa'een ilmaan Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran jira kun ta'ee utuu jiru paartiin biyya bulchuu egaa badhaadhina jedhee of waama badhaadhinni kun hin jiru asirratti lafa kaa'u kan hin barbaadu badhaadhinni kun hin jiru akkaataa boordii filannoo biyyoolessaattis kan inni ittiin galmaa'e biltsiginnaa jedheeti badhaadhina kan isaan ittiin waaman afaan Oromoo dubbatanii ilmaan Oromoo ittiin gowwoomsuudhaaf asirratti gaanuu biltsiginnaa jennee waamna dhiifamaa wajjin maaliif xiiqa na beeknee waamnu waan ta'eef jechuudha. Dhiifama gootuu dhaggeeffattoonni keenya. Egaa utoo rakkoo ciccimaan biyya keessa deemaa jiru dhaabii biyya bulchu kun biltsiginnaan kun gadi bahee leenjii kennaa jira. Waa'ee leenjii kanaa
gadi fageenyaan itti ufnaa itti deebinaa waa'ee ijaarsa ollaas itti deebinaa mee itti seensaaf akka nu ta'utti maaliif sa'aatii kana sa'aatii biyyi lubbamee jiru yeroo koronaan biyya fudhatee jirutti yeroo ilmaan Oromoo dararamaa jiranitti yeroo lolaan bishaan guutee biyyi lola'ee Affaar nyaatamee jirutti namooti baay'een har'allee riippoortii tokko dhaggeeffachaan ture nama biyya keessaa namoota miliyoona 1,200,000 olitu qe'eerraa buqqa'ee jira sa'aatii kana. Sa'aatii biyyi lubbamtee jirtutti maaliif barbaachise leenjiin kun kan jedhu gabaabaatti kun qabxii keenya maree keenya har'aa miti itti seenuudhaaf maali kan jedhu gaggabaabsinee qabxii lamaan tokko akkas dubbannee bira dabarraa Dr. Jamaal Sirraan jalqabaa maaliif barbaachise maaliif uummata maaliif dhaggeeffachuun hafee hojii idileetti akkamitti gatta'an kan jedhu waan sitti dhaga'ame nu ibsi. Yaa gaafii bareeda. Warri biltiginaadha yookiin ammoo warri amma mootummaa jedhee of waamu leenjii hooggansaa jedhu miseensota isaanii sadarkaa olaanaa jiran leenjisuu jiran yeroo ammaa kana biyyatti rakkina tarreeffamee hin dhumanne takka 2, 3, 4 jedhamee himamee kan dhuma hin qabne keessa jirti. Irra guddaan isaa ka harka namaatiin hojjetame man-made problems. Inni kun ka waan isfide jira fakkeenyaaf balaa lolaatiin ka miidhamaa jiru hedduutu jira. Keessaanuu laga Awaash ummanni Affaar haalaan miidhamu jiranii. Kanaan duras oomisha wanti xiqqeessu girrisaan yookiin ammoo desert swarm naannoo bahaa oomisha jiru hedduu miidhee jira. Haalli oomisha diinagdeedhaa gara lixa Oromiyaa jiru fakkeenyaaf Wallaggaa yoo fudhannee Gujii yoo fudhannee waggoota lamaan darbaniif command post jala waan tureef humna waraanaatiin bulaa ture. Gaaga'ama guddaa keessa ture akkuma beektan intarneeta fa'aa cufanii ummata goolessu turanii ummanni oomishataa hin turre rakkinna hagana jedhamu miti ka jiru. Haacaaluu Hayyuu Qabsaayaa Janna goota mallattoo tokkummaa uummata Oromoo ka ta'e ajjeesanii sanirrattis haalli biyyi keessa jirtu muddamsa ummanni hundi silaa irra hirmaatee irra hojjetee keessaa bahuu barbaachisu keessa jirti. Kun hundi warra mootummaa ofiin jedhu kanaaf bakka guddaan arganne bakka guddaa ka argate maalinni caasaa ofii jabeeffachuu humna ofii ka waraanaatti dabalee humna dabballee mataa ummata burjaajessee ujummoo isaan qabeenya Oromoo ittiin saamuu danda'an isaaniif ta'u daandii madda qabeenyaa irraa walitti qabee fi bakka isaan jiranitti wirtuu dhakaa araaraa kiloo 4 fidu san jabeeffachuutu priority yookiin ammoo dursa argatee jechuudha. Kuni tokko wallaalummaa irraa lammaffaa ammoo qabsoon ummanni Oromoo keessaanuu qeerroon ji'oota lamaan darban kana godhaa jiran caasaa isaanii ka daka jiru haga aanaa ka jiru jalaa diiguu isaa fi muddamsa guddaa keessa seenuu isaanii agarsiisa. Yeroo kanatti silaa yeroo nama lubbuu baraaruu barbaachisutti wanni kun godhamuun isaa kun immoo gaaga'ama nageenyaa akkuma beeknu namni keenya bahee galuu hin dandeenye kumaatamaan mana hidhaatti guuramuu jira. Manni hidhaa hanqatee haga manneen barnootaa yookiin ammoo makeshift concentration camps ta'anitti guuramaarutu jira. Kunniin muummicha ministeeraa nama
jedhee ifwaamu abiyyiif waan guddaadhaa miti. Magaalaa keessa deemee suuraa ka'uu Finfinnee piroojeektii silaa kantiibaan tokko hojjechuu danda'u san hojjechuu humna waraana isaa leenjisee agarsiisu kanneentu isaaf waan guddaa dursa argatu ta'e lubbuun namaa ka qisaasamu dawaa dhabee yaala dhabee namni dhumatu beelaan kanarra dabalee immoo akka gabaas tokko himutti gara nama miliyoona 20 oliitu beela'uuf deema waan jedhamutu jira. Kun hundi muummicha ministeera Abiy Ahmediif uffata poolisaa uffatee karaarra deemee akka tiraafik poolisiitti uf mul'isuu gadi jechuudha. Santu isaaf dursa jechuudha. Listiroo ta'ee kophee namaa haxaa'uudhatu isaaf dursa jechuudha. So kuni ka agarsiisu yeroo ammaatti leenjii godhuun isaanii muddamsa guddaa keessa jiraachuu isaaniiti. Deebi'anii of ijaaran malee humna ta'anii biyya bulchuu akka hin dandeenye waan beekaniif of dandamachiisuuf yookiin of dhaqqabuuf jedhanii waan kana godhanii kaan itti deebi'aa gabaabatti kanuma na fakkaata gama kiyyaan. Mee luba waaqee gara keettan dhufaa tajaajila namoomaa yeroo barbaachisu kanatti hawaasi bittinnaa'ee yeroo jiru kanatti bobba'uun isaanii leenjii kanatti bobba'uun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Maalidha ummati isa kana maal dhaamsa maalii kennaaf ummata keenyaaf? Mootummaan kun akkas filannoo kan mataasaa filatee rakkoo ummataa moggaatti dhiibee karaa isaa qofarra deemuun isaa kuni ergaa maalii ummatatti hima? Kanatti gabaabatti nu ibsaati isa gara biraatti itti deebina. Well, galatoomaa gaaffii bareedaadha. Waan Dr. Jamaal dubbatanii akkuma jirutti walii galanii gaaffichillee walumatti waan jiruu fi qabxii tokko yookaas lama qofatti dabala jechuudha. Ilaa gabaabumatti mootummaanii impaayera sana bulchaa jiru PP'n kuni paartii bilxiginnaa jennu sun jechuudha. Gabaabumatti mootummaa uummataa miti. Mootummaa uummati itti amanu kaa'ate sagaleen uummataa fi fedhii uummataa duukaa jiru miti. Mootummaa jalqabumaa kaaseeyyuu jal'atee uummata keessa dhufeedha. Akkuma isheen itti dhalatte kaasnee olaallee dhaloota ishee irraa kaastee rakkina qabdi. Akki isheen itti guddattes akkuma biqilaa tokko yeroo biqilu bareedaa fakkaate baakteeriyaanii Jibrillaa Fujikoorii jedhamu mataa isaa nyaatee tortorsu. Mootummaan kuni matuma isheetu ilaalcha saayizii uummata Oromootti hin taane. Oromoo akkomodeetii hin goone. Dantaa fedha uummata Oromoo giddu galeessa hin godhanne. Oromoo qobaatuun ta'in sabaaf sablammii biyya sana keessaa cunqurfaman consider kan hin goone. Fedha isaanii, ilaalcha isaanii, value isaanii giddu galeessa kan hin godhatin. Yaadama nam tokkee fi yaadama sab tokko kan saba biraa bal'eessuu, liqimsuu, fixuu barbaadu irratti ijaarame jechuudha. Kanaafi waan uummati rakkatuuf, waan uummanni keessa jiruu fi iddoo hin qabu jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa immoo yaadamuma yookaas aayidiyooloojiidhuma ukkufataa sana Oromootti fiitiin goone sana uummata guddeessa kana wajjin hin deemne kana fudhatee gaafa dhufee lafa hin qabanne mootummaan lafarra hin jiru. Tokko kan uummataa miti kan uummataa ta'uu dhiisee immoo humnaan jiraachuuf iyyuu lafa irra hin jiru. Mootummaan immoo lafarra jiraatti. Lafa yeroo hin jedhu uummata keessa hin jiru. Iddoo tokko jira. Iddoon jiru eessaa caasaan isaa mootummaa gaarraa jira. Caasaadhuma sanatu haga aanaatti waa jirti malee hin jiru lafarra.
uummata guddeessa keessaa at grassroot level hin jiru. Kanaaf hafuudhaaf yookaas dandamachuuf ofii isaatiin lubbuunsa akka hafuuf mootummaan waa'een nama du'aa jiru, nama buqqa'aa jiru aajaa isaa miti. Inumaayyuu hamma balaan uumamaan qaqqabu ajjeesu caalaa bal'eessu miidhu caalaa impaayera sana keessatti nama bal'eessaa kan jiru mootummaadha. Mootummaan biyya sana keessatti lolaan uumamaan balaan uumamaa isaa dhufu. Dacheenis haa tirtiru. Bokkaa hamaanis roobee qilleensi bubbeen haa dhufu. Haa lola'u. Manaa kaasu namaa kaasu. Dhukkubi pendaamikiin akka koronaa kun isaa dhufu. Sun hundumtuu mootummaa Abiy Ahimedii fi Bileezingiidha. Wiipeniidha jechuudha. Isaan kun soft weaponidha mootummaadhaaf. Dantaa isaa tiksu akkamitti nama gadi isaaf qabu. Nama isaaf ajjeesu. Uummata tasgabbii isaaf dhowwatu isa gargaaru jechuudha. Inumaayyuu mootummaan amma namaaf yaadu akkamitti irraa eegna. Ana kan na ajaa'ibu yoo Oromoon mootummaan na gargaaruu jedhe na ajaa'iba. Maaf jennaan gaafuma impaayerri sun dhalattee kaaseeyyuu Oromoon mootummaa hin qabu. Amma yeroo mootummaa jedhee haasa'u sababa afaan uummataa keessatti mootummaadha jedhamee barameefiti akka uummanni understand godhuuf kontekst sana keessatti haasa'u malee mootummaan Oromoo hin jirtu. Ka jirtu Oromoo kan ajjeestu, ka qaltu, ka hiitu, ka saamtu, gandaan kan caccabsitu, amantiidhaan lola kan itti bantu, saba bira Oromoo kan Oromootti kaastee lola kan itti bantu, beekaa Oromoo kan ajjeestu, hayyoo Oromoo kan ajjeestu, sheekiidhaa fi qaalluuf luba Oromoo kan ajjeeftu kan hiitu, hayyoota Oromoo kan darartu, mootummaa akkasiiti. Mootummaan akkasii immoo kan uummataa utuu hin ta'in kan ofii isheetiiti. Isheen immoo nafxanyaa. Baay'ee galatoomaa baay'ee namatti tola akkaataa lamaan keessan itti ibsitani. Egaa gabaabaatti maalidha? Mootummaan kun waa'een dantaa uummataa isa bira hin jiru. Dantaa isaatti hin bu'in malee waan tokkoyyuu rakkina hin qabu mootummichi waan fedhe gochuudhaaf waan fedhe raawwachuudhaaf qophiidha jechuudha gabaabaatti. Muddama biyyattiin keessa jirtu waa'ee nagaa, waa'ee balaa uumamaa, waa'ee rakkoo adda addaa kana moggaatti dhiisee keessumaayyuu sa'aatii kana yeroo koovidiin babal'atee jirutti biyya komaandi poostii jala bulshanii miseensota isaanii immoo komaandi poostiin hin ilaallatu namoota nagaa namoota biraa malee miseensota isaanii komaandi poostiin ilaallatu walitti yaa'anii leenjii fudhatu dhukkuba walirratti dabarsanii gadi bahanii immoo uummata nagaa mana isaa taa'u irratti dhukkuba kana dabarsu jechuudha. Jarri kun karaa asiin rasaasaa nama fixu karaa kana immoo vaayirasii warri hiruudhaan uummata kana fixaa jiru. Kana kanumaan goolabneetu qabxii keenya isa har'aatti asitti ceena. Egaa leenjii amma jedhaa jiru kana keessa qabxii guddaan isaanitti qabatanii gadi bahan tokko ijaarsa ollaa kan jedhamu yookiin immoo ijaarsa gandaa fi isaa gadi kan jedhu deebisanii yookiin immoo deebisanii ijaarrachuu barbaadaniiti. Egaa duratti ni yaadannaa bara wayyaaneen biyya bulchaa turte ijaarsa tokko shanii jedhu tokkotu ture. Tokko shaneen kun manneen ollaa jiran shantu walitti ijaarame garee misoomaa tokko shanee tokko ta'a. Tokko shaneen shanii hamma jaha ammoo walitti dabalamanii garee misoomaa tokko. Kana jechuun garee misoomaa tokko keessa abbaa warraa yookiin immoo manneen maatii 25 hamma 30tti jira jechuudha. Achi immoo isaan immoo walitti qabamanii garee misoomaa 5 hamma 10 kan ta'an immoo walitti qabamanii zoonii tokko ta'u. Zooniin 3 immoo ganda tokko ta'a jechuudha. Ijaarsa akkasitti ture kanaan duratti. Kana jechuun maalidha? Tokko shaneen jira. Maatii irraa ka'u. Maatii irraa ka'aniitu tokko shaneen jira. Tokko shaneen irraa ka'anii garee misoomaatu jira. Garee misoomaa irraa ka'anii zoonii dhaqu. Zoonii irraa ka'aniitu ganda deemu jechuudha. Hammi kuni kanaan dura kan itti fayyadamaa turan mootummaan wayyaanee Finfinnee taa'eetu nama baadiyyaa
raayituu haa ta'u, asiin moyyalee haa ta'u, gara kanaan beegii gidaamii haa ta'u, karaa olii walloo haa ta'u, eessa haa ta'u, Oromoo mana isaa keessa gola isaa keessa kan inni ittiin ilaalu, bahaaf gala Oromoo kan inni ittiin basaasu, ajjeesu, hidhu, mana irratti gubu, biyyaa ari'u kan ture ijaarsa 1-5 jedhamtu sana. Amma ijaarsi sun ijaarsa ollaa kan jedhuun maqaa jijjiirratee dhufe. Isa la gad dhaabuudhaafitu walgahii waammatanii jiru. Leenjiin kun akkaataatti isa gad dhaabanidha. Kanaan dura mootummaa hacuucaa kan wayyaanee sana jalaa bilisa kan baane Oromoon kan ofirraa fonqolche 1-5 sana diigeeti. Amma isa gad deebisanii isa hacuucu sana gad deebisanii gad dhaabuuf jedhu. Kana akkamitti ilaalla? Ija siyaasaatiin gara kamiin ilaalla? Dr. Jamaal kanarratti maal jettu? Kuni waan hundeeti, waan bu'uuraati. Namni hundi waan kana hubachuu qaba. Keessaanuu warri amma leenjii hojjetan kun deeggartoonni PP hubachuu qabdan. Caasaadha jechuun yookiin ammoo maandheen yookaan ammoo gandi bu'uura. Wanni kun maaliif barbaachisee yoo jenne tokko itti gala siyaasaa, karaa siyaasaa ittiin madda kaayoo siyaasaa qaburraa lafarra itti bu'u. Wanni lafarratti dalagame immoo jalaa itti ol dhufu. Karaa sammuu namaa ittiin jijjiiran, yaada ofii galmaan itti gahan. Ammallee karaa galii diinagdee ittiin oomisha jalaa ol gibira yookiin ammoo taaks jalaa ol itti fidan. So hunde akka yoo mana ijaaran manni tokko hundee isaa dhagaadhaan tolchanii ijaaranii achi immoo gidaara isaa ol baasan achi booda ammoo roof yookiin kaban. Akkasi sirni bulchiinsaa kunis haala saniin deema. Eessaa kaanee amma eessa jirra waan jedhu mee halaal warra PP yookiin ammoo bilxiginnaa kana akkuma bantiin duratti jettee maqaan isaanii akka sagantaa isaanii irratti clearly kaan maqaan kenna የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ጀደማ አጅራኒ ጅራን አፋን እንግሊፋትንለ ካኒ ጅራን the Ethiopian Prosperity Party ጀዶቹ አፋን ኦሮሞቲን ካህንን ጅራን so burjaaji uumuuf yookiin ammoo fakkeessanii afaaniin uummata keenya sabuuf gochaan ammoo waan diinaa osoo dalagaa jiranii badhaadhina jedhamaa duudhaa gadaa fakkeenyaaf uummanni Booranaa nageenni badhaadhaa jedhee nama simata yookiin naga nama gaafatoo nama argufaa jedhee Abiy Ahmed dubbachaa ture. Burjaajiidha kun maqaan badhaadhina osoo hin ta'in bilxiginnaa. Kaayoon isaanii kaayottiin dhufnaa mee waa'ee caasaa kana xiqqoo gadi fageennaan ibsuu barbaada. Mootummaan kamuu ka qaroome haa ta'u, ka Afrikaa haa ta'u, ka Faranjii haa ta'u caasaa qaba. Caasaa akka qaama nama tokkootitti harkaa fi miilli, ijaa fi harki, funyaaniif gurri waliin wal gargaaranii hojjetan tokko odeeffannoo fuudhee kaaniif kennu sun immoo odeeffannoo san hojiitti hiikee bu'aa isaa fidu caasatu jira. Caasaa PP'n tun yeroo meeqa yookiin ammoo mootummaan Itoophiyaa impaayerri kun yeroo meeqa caasaa kana ijaare? Wanni ijaaraniif maali? Caasaan kun waan nyaaphaa yookiin ammoo waan alagaa yookiin ammoo waan keessummaa ta'eef uummata keenyaaf yeroo baay'ee jijjiiran. Tokko shanee ture yeroo TPLF amma ammoo ollaa jedhanii ijaaruu jiranii ollaa jedhanii ijaaruu jiran.
godinaa fi aanaa fi awraajaa fi maarree jedhanii yeroo adda addaa jijjiiran. Kana wanni godhaniif maalin siyaasaa qubatummaa humni wereeraan tokko humni alagaa dhufee yoo lafa isaa hin ta'in ummata aadaaf seenaa duudhaa isaa hin ta'iniin waliin makamu yookiin keessa jiraatu ideoloojii yookiin ammoo barsiifata seenaa irraa qabu san blueprintii jireenya isaanii san fuudhanii ummata irra qubatan kana keessa diriirsuu waan barbaadaniif. Because sila ummata irraa ol ka'e caasaan hin barbaachisu. Ummanni basically ijaaramee jira, naturally ijaaramee jira. Maatiin akka itti waliin bulutu jira, ollaaf maatiin akka itti waliin bulu jira, gandi akka itti waliin buluuf wal horatu jira, gosti akka itti waliin bultuuf waliin jiraatu jira jechuudha. Sirna Oromoo kana keessa amma gadaa fudhan. Sun diigamuu qaba. Maaliif yoo sun hin diigamin humni qubataan kun ka yaada alagaa, yaada nyaaphaa keessummaa ta'e kana qabatee dhufu waan barbaadu irraa argachuu hin danda'u jechuudha. Walitti hin seenu akka zayitaa fi bishaanii ta'a. Kanaaf walitti makuu waan barbaadaniif caasaa ofii ijaaran. Caasaan kun nama isaanii jechuudha. Nama yaada isaanii kana fudhatee ummata yaada warra wereeruu kana hin beekne itti barsiisan. Qabeenya isaa ittiin ol guuratan. Kana ijaaran. Kun riqicha jechuudha. Kun karaa akkuma dura jedhe siyaasaa ittiin hojjetan, karaa dinagdee ittiin saaman, karaa ammoo biyya san qabatanii ofii abbaa ta'anii kaan immoo jala bulchan. Sirna bulchiinsaa keessa waa caasaa lamatu jira. Tokko superstructure yookiin ammoo ka olaantummaadhaan sirna oomishaa to'atu. Sirni olaanaan kuni yookiin superstructurein kuni baay'ee muummichi ministeera gaafa interview OMN wajjin godhe tokko ultrastructure, infrastructure, super waan hin beekamne jechuun haga gaamiseensa isaanii tuffatanii fi haga ummata biyya sanii tuffatan agarsiisa. Ijaarsa hawaasaa keessatti ultra, intra maarree wanni jedhamu kun hin jiru waa lamatu jira. Mode of production, superstructure. Superstructurein siyaasaadha, poolisii adda addaa baasa, programma adda addaa baasa, seera tumaa, qajeelfamoota adda addaa kenna, akkaataa itti oomishni oomishamu. Fakkeenyaaf sirna barnootaa akkaataa itti uummanni barachuu qabu. Daldala irratti seera ka baasu siyaasaadha. Siyaasaan qajeeluu qaba dura dursoo. Kanaaf fuggisoodha. Wanni amma PP'n dalagu yookiin ammoo hojjetaa jiru even haalli ijaarama caasaa isaatu fuggisoo or reciprocal waan ta'e tokko. Silaa ka dursu maali? Siyaasaa qajeelchuudha. Biyya san keessatti impaayiraattiin sun akka isin itti ijaaramtee bakki amma isheen jiru sirrii waan hin taaneef sirni siyaasaa jijjiiramuu qaba, sirni siyaasaa qajeeluu qaba. Waa'ee badhaadhinnaa yookiin ammoo waa'ee bilxiginnaa osoo naasa'e, waa'ee qabeenyaa osoo naasa'e hin duratti jechuudha. So kanarratti kitaaba Alex Duwal barreesse tokko ilaaluu dandeettan. Fundamentally mootummaan tokkoon inni godhuu qabu political landscape sirreessu irra jiraata. Achi booda wanni garaadhaa yookiin ammoo faayidaan saniin booda dhufa. Amma gaa ulfinnaaf kabajaa uummataa irra faayidaan akka dursutti bilxiginnaan ka deemaa jirtu jechuudha. Amma oomishtummaa fa guddifnaa karaa caasaa ijaaramu kanaan oomishtummaa guddisnaa. Caasaa gandaa kana oomishtummaa guddisnaadhaan kuni kijiba Oromoo. Wanni kijiba ta'uun maali? Oomishtummaan ka guddifamu yoo ta'e waraanaan uummata eeguu hin barbaachisu. Waraana biyya ollaa irraa liqeeffatanii Eertiraa irraa fidanii uummata nagahaan jiraatu ajjeesuu hin barbaachisu. Qaama hir'isuu hin barbaachisu. Hayyoota keenya hidhuu hin barbaachisu. Yoo oomishtummaan guddisuun barbaachisaa ta'e. Oomisha kam akka hin guddanne godhe Jawaar Mohaammed maaliif hidhamuun isarra jiraata? Oomishtummaa kam akka hin dagaagne godhe Hacaaluu Hundeessaa maaliif ajjeefamuun isarra jiraata? Oomishtummaa guddisuudhaaf Wallagga waggaa lamaaf Gujiin waggaa lamaaf Booranni waggaa lamaaf maaliif komaand poostii jala jiraachuun isarra jiraata? Oomishtummaa guddisuun kana
caasaa lugaama ummata Oromoo sakaalee gabrummaa itti fe'uuf deeman booda yeroo argadhetti deebuu danda'a. Keessaanuu unitarii miti nuti aadaawii yookiin ammoo sabtokkeedhaa miti waan jedhuunfaa ummata burjaajessutu jira. Kanaaf caasaa dhaalmaya amma akka qabeenyaatitti leenjiin kun tokkoffaa wanni barbaachiseef duratti waan irra darbe tokko warri amma PP yookiin ammoo biltsiginnaa paartii ta'e kun kaleessa warra OPDO ture TPLF jala hojjechaa ture. EPRDF jedhanii waliin dalagaa turan. EPRDF irraa sirnaan malee TPLF wal dhabiinsaan ija walitti diimeeffatanii caasaa akka qabeenyaatti dhaale namni tokko jechuudha. Murni Abiyyiin deeggaramu kun dhaalee jechuudha. Dhaalmaya godhatee warri amma jala jiru kunis akkuma kaadhatiyya fuudhe martuu anaa abba jedhamu sanitti gaafii takka malee kaleessa TPLF ergamaa turan. Har'a ammoo lugaama takka malee PPdhaaf ergamuu jiran. Sirna ufii kaleessa kaayatan sanuu gaafachuu hin dandeenye. Kanaaf leenjiin isaan barbaachise. Mee kora sabaa tartiibni ittiin OPDO'n gara PP'tti jijjiiramte yookiin dhaalamte uf gaafadhaa. Isatti tarii booda yeroo intinii sanatti deebina. Tole gaariitti dhufuu dandeenya. So kanaafuu waa hundaaf ummata dhaalame. Ummanni dhaalame kun immoo warri yaada warra isaan dhaalee kan fudhachuu qaban. Kanaaf leenjiin kun barbaachise. Wanni siyaasaa inni qabu gaa waa'ee aadaawii yookiin ammoo tokkummaa biyya Itoophiyaa ka jedhu kana chaanalii saniin dabarfachuu barbaadan. Yeroo EPRDF abiyyootawii dimokiraasii ture yookiin developmental state waan jedhu ture. Amma ammoo waan maddamariin fedhiin ta'uu danda'a. Kun ammoo madammar ida'u waan jedhu kana falaasamaa miti yookiin ideoloojii wayiitiillee miti. Walumaa galatti sirna nafxanyaa san fudhachuu jechuudha. Kana fudhachiisuu waan barbaadaniif gama siyaasaatiin waan inni qabu aadaawii Itoophiyaa kaleessaa san kan nam tokkeedha. Amma mirga nama tokko kuni kaayoo Izeemaa fa'a. Kuni kaayoo Gimboot Sabaattii fa'a jechuudha. Isa san roodmaappii akkuma Biraanuu Naggaa fa'a jedhan Andargaachoo Tsiggee fa'a jechaa turan isaantu kenneef. Kana maaliif fudhattan warri PPdha gaafadhaa. Eenyu gadi isin ummata Oromoo miliyoona 50 qabdanii gaafadhaa. Siyaasaa ummata keessan salphisu isinis keessa salphattan gama caasaa kanaan ka isin to'achuu hin dandeenye. Kan namni Amaaraa gubbaa taa'ee tarii booda bantiin irraa dubbachuu dandeetta. Waajjira bilxiginnaa sani aadaawii yookiin ammoo sabtokkee miti waan jedhutu jira. Eenyu ka hoogganu jiru afaan kamiin yaan isin darbu jira. Ideoloojiin isiniif darbamaa jiru suni ka eenyuun deeggaru ka eenyuun gargaaru. Kana keessatti of gaafadhaa boodatti deebuu danda'a yoo hiree argadhe kanaaf asumarra dhaabu. Baay'ee galatoomee Dooktar. Asumarraan qabxii ati kaaste irraa waan tokkoon fayyadamee isa isaan immoo itti jiran ibsuu barbaada. Maal jette gaafa jalqabdee hundee wayii dhaabbachuu barbaadu kan jedhu kaastee turte. Achi keessatti isaanillee ijaarsa ollaarraa ol siqxee isheen jirtu garee misoomaa iddoo jedhamtutti hundee dhaabaa yookiin immoo seelii paartii jedhaniitu hundee dhaabaadhaan maqaa mallee itti baasanii akkuma kanatti yookiin seelii paartii jedhanii achi keessattitu basaastotaa fi namoota ollaa kana basaasu kana oomishu jechuudha. Kanaaf qabxii baay'ee gaarii kaastee amma gara luba waaqeettiin ce'a. Utuun isiniitiin ce'in dura fakkeenya tokkoon fayyadamuu barbaada. Muuziyeemiin Appaartaayid magaalaa Johannesburg jiru tokko keessatti
waatu jira. Bara sana gurraachiif adiin wal arguu hin danda'u. Adiin tokko yoo magaalaa laafeellee gurraacha tokko wajjin jiraate adabbii guddaatu irra ga'a. Kana eeguuf maal godhu turanii ollaatti nama ramadaniitu karaa qaawwaadha waa ijatti keeyatee waan akka hujummoo wayitiin mana keessa namni adiin tokko dubartii gurraattii wayiitii wajjin ciisee jira moo walitti dhufeenyi qabaataniiru moo kan jedhu kan nama basaasu qabu turan. Akka kanatti namoota baay'ee dararanii sareellee nyaachisaa turan. Akkuma kanaa waa'een ijaarsa ollaa jedhanii uummata gidduutti ijaaranii wal basaasisan kun jireenya walootiif maal fakkaata? Karaa ija hawaasummaatiin akkamitti ilaalla luba waaqe? Tole, galatoomne. Waan amma haasa'aa jirru kana uummati keenya, uummati Oromoo keessumaa warri mootummaa bilxiginnaa kanaa wajjin hojjetu leenjii kanatti hirmaachaa warri jiru. Maatiin isaanii, ijoolleen isaanii, haati manaa, abbaa manaa, firri mana isaanii jiran warri leenjii kanaa galu bor waan isaanitti taasa'u. Qeerroon bor leenjii kanaan hawwatamuuf kaadhimamuuf deeman qonnaan bulaan Oromoo, barsiisonni, ogeeyyiin fayyaa, abbootiin seeraa kamiyyuu hawaasa Oromoo kana beekuutu irra jira. Wanni gabaabaan tokko maaliif mootummaan kunii waggaa 2 guutuu tahaa bahee haga ammaatti miilli isaa lafa qabachuu dadhabee haala muddamaa kana keessatti leenjii basaastuu ijaarrachuutti eegale amma. Kun implikeeshinii maali qaba uummata Oromoo, hawaasa Oromootiin maal jedha kun? Tokko mootummaan laandii hin goone jechuudha. Haga har'aatti laandii hin goone akkuma dubbachaa oolle rarra'ee jira jechuudha. Kanaaf amma lafa qabachuuti qaba. Kana maaliif godha garuu? Kun Oromoodhaan maal jedha? Ilaa Dookter amma gaafa haasa'anii haala baay'ee qulqulluu ta'e namaa galuun immoo bifa tiyoorii isaatii, saayinsii isaatii haasa'anii. Mee lafatti gadi buusna haasaa ammaa. Lafatti gadi buusna mana namaatti, jireenya hawaasaatti, naannootti gadi buusna mee ganda tokkotti geessina. Mee fakkeenyaaf bakkuma itti dhaladhe ganda lixa Wallaggaa keessaa aanaa Boojjii keessatti, aanaa Boojjii Dirmajii keessaa maqaan ganditti ani itti dhaladhe Innaangoo Citaa Tuutee jedhama ture. Aangootti dhuftu gandi kuni ganda kabaraatiin walitti makamee Lataa Boobnee jedhame. Uummati afaan tokko haasa'a. Amantii moor persentii 99 amantii wal fakkaatu hordofaa. Jireenya nagaa qabaa, jireenya hawaasummaa qabaa, wal fuudhaa walitti heeruma. Garuu kun poolitikaali waan jedhu qaba uummataaf. Akka isaanitti sila baratan wal duukaa jiraatan tokkorraa bifatti jijjiiruuni abbaa jijjiire sanaaf tola malee isa jijjiirameef tola miti. Mootummaan sanaaf godha. Amma egaa wanni jiru kun maali? Wanni guddaan inni basaasni kun uummata keessatti hojjetu wal jibbisiisa. Akka uummati wal hin amanne godha. Akka uummati wal amanee waan inni tokko hojjetu inni tokko amantaa irraa qabaatee wal faana hin jiraanne godha. Kanammoo gabaabumatti muuxannoo waggaa 27 darbeerraa arguu dandeenya. Waan basaastuun uummata Oromoo gidduutti gochaa turte. Amma sun ta'aa yeroo ture namni waa'ee basaastuu ijaaruu kanatti akka gaariitti itti beeku tokko nafxanyichuma amma impaara sana bulchaa jirudha. Nafxanyaa yeroon jedhu ilaalcha yaadama. Nama ilaalcha sana oofu.
waa'een tokko shanii jennu sun jechuudha. Profeesarii Mararaanii asitti waa'ee garee fi gooxe dhamanii fayyadamanii maqaa kan biraa itti kennu. Garee fi gooxe kana saree fi foocii jedhu. Amma kara biraa PP'n saree fi foocii ijaaruu deemaa jirti jechuudha. See Profeesar Mararaanii jedhan sana. Jarri kun akkamitti faankshini kun akkamitti hojjetu? Masgiida keessa galu. Waan namoonni yeroo salaatanii bahan waliin haasa'an waan isaan hojjetan jiruuf jireenya isaan har'aa borii keessatti lafa afoshaatti lafa daboo walii bahanitti lafa doonii wal awwaalanitti lafa wal fuisa walitti heerumsanitti lafa walii boo'anitti lafa waliin baacoo qabaatanitti waliin bohaaranitti waliin gaddanitti iddoo sana hunda duukaa adeemte jechuudha. Kara biraa wayyaaneetu akka buutii muuxatte jechuudha. Maquma jijjiirratte malee iseedhumatu bifa biraatiin dhufee jechuudha. Cherchii keessa galu jechuudha. Bulchiinsa cherchii keessa waldaa kiristaanaa keessa galu, bulchiinsa masgiidaa keessa galu, lafa afoshaa seenu waan hawaasni Oromoo akka hawaasaatti waliin hojjetu hundumaa keessa galu jechuudha. Fakkeenyaaf waan isaan gochuu danda'an keessaa tokko isinitti hima amma. Kan ammoo kanan isinitti himu haasaa yeroo darbee Koloneel Abiy Ahmed haasaa irra dhaabbadheeni. Akkuma Facebook irratti argaa turtanii kana booddee biyya kana keessatti jedhe nama qarshii Itoophiyaa miliyoona 1.5 ol baatu yookaas qabu yoo argitan jedhe saamaa jedhe waraanaani. Era deebiin dubbaa dhaggeeffadhaa uummata Oromoo. Biyya kana keessa nama qarshii miliyoona 1.5 ol qabu yoo argitan waraanni mootummaas poolisiinis saamaa jedhe. Addunyaa irratti mootummaa waraana isaatiin poolisii isaatiin gadi ba'aa uummata saamaa jedhu yeroo jalqabaatiif argine. Maaliif kun? Sana qophaan haasa'e miti. Gaafuma kana haasa'u torban kaleessaa National Security yookaas tiki biyya sanaa walgahii isaan ta'an nama 9 yookaan 11 ta'anii walgahii ta'an irratti dokumentiin bahee nurka gale tureera. Achirratti waan isaan haasa'an torban kaleessaa jechuudha. Waan isaan haasa'an biyya akka kufte, dinagdeen biyya akka kufe, gargaarsa 2013 gargaarsa biyya hambaarraa eeggatan baajetii almost walakkaan akka kufe. Fakkeenyaaf birri biliyoonii 162 kan gahu gargaarsaaf liqii biyya alaan argachuuf kan turan akka rincice akka achumatti itite akka hafe. Biyyi alaa sababii biyyi tasgabbii dhabeef biyyoonni alaa kun liqii kennuu akka of qusatan akka didan achirratti of isaanii dubbatan. Biraanuu Juulaa immoo waraanni biyyaa diigamaa akka jiru. Even waraanni lammii Tigree ta'an karaa walloo miilaan bahanii akka badaa jiran. Uummanni gibira kennuu akka dide, taaksiin akka kufe, akka hir'ate, mootummaan kollaabsii akka godha dubbatan. Garuu miidiyaa irra taa'ee namtichi kun hin soba yoo jettan nama ajaa'ibaatti sobisaa. Miidiyaa irra taa'ee garuu Koloneel Abiy Ahmed biyyoonni ambaa jedhe, abbootii qabeenyaallee jedhe, dhuunfaanillee jedhe, dhaabbati gurguddaan addunyaallee jedhe. Yeroo kamiyyuu caalaa qarshii nu liqeessuudhaaf fedha guddaa agarsiisaa jiru. Nu gaafachaa jiru nurraa fudhaa jedhanii jedhe. Ilaa walgahii torban kaleessaa ta'aniin nu dhowwatan bannee jirra. Tarkaanfii cimaan fudhannu taanaan biyyi nurkatti diigamuudhaaf deemtii jedhanii afaan isaaniitiin Binnaalfi ka jedhamu fa'aa Biraanuu Juulaa fa'aa Koloneel Abiy Ahmedis bakka inni jirutti haasa'a baani. Torban kaleessa yookaan dheengadda garuu miidiyaa irratti biyya hedduutu biyya kanaaf qarshii liqeessuu nu kadhachaa jira fudhaa jechaa jiru jedhe. Waraana immoo sababa waan nyaachisu dhabeef sababa waraanaan ji'a 3-4 dura uummata dhaqaa nyaadhaa uummata markaa nyaadhaa jedhee bobbaasee innis deemuu didee fi amma uummata saamaa jedhee jechuudha. Kun implikeeshinii maali qaba? Tokko warri itti xiyyeeffachaa jiru kun abboota qabeenyaa Oromoo harcaatee hafte akka ta'u beekuun gaariidha. Kana qophaa miti. Biyya kana keessaa baankiin horii forjidii ta'e horii seera alaa baasu galchu fayyadamu jiraa jedhe.
namni biyya bulchuu odeeffannoo akkasii erga qabaatee baankii horii seera alaa baasuuf galchuuf forjidii fayyadamu erga argee akkamitti dhiise. Kun maali propagandaan kanaa? Baankii itti xiyyeeffatee karaa institutionalized ta'een biyya sana keessaa bal'eessuudhaaf attaakii gochuudhaaf deemuu qaba jechuudha. Muuxannoodhaan dubbadha kana. Ambootti waggaa darbee amantiidhaan wal lolchiisuu deemu baajeti ramadamee nama leenjisaa jiru arguuf jirtu jedhee yeroo darbee Islaama Oromoo Arsiitu Kiristiyaana Oromoo fixe jedhee propaganda ofaa jechuudha kaabinoonni isaa kaadireen isaa. Deliberately wanta nu waggaa tokko dura projektii qopheesse haasa'an jechuudha yeroo darbe. Kana uummata Oromootti himaan ture. Amma dhimmi mootummaa waa'ee baankii kaasee baankii horii seeraalaa oofutu jira biyya kana kee jedhu kun baankii bal'eessuu attaakii gochuu caccabsuudhaaf barbaadu qabu jechuudha. Tokko. Waa'ee basaastuutti hin deebi'a. Amma egaa gaafa basaastuun kun uummata Oromoo keessatti lafa qabattu waan isheen gootu keessaa tokko isa akkasii sii gabaasti jechuudha. Waan ati qabdu, waan ati hojjettu, karaa ati baatu, karaa ati galtu, nama ati argitu, nama ati dubbistu, nama si faana haasa'u, nama si faana daldalu, nama si faana mana sagadaa deemu, nama si jin afosha qabu, daadoo qabu, waan hunda nama si waliin godhu si basaastii jechuudha. Kana biraa wayyaane waggaa 27 ilmaan kee hidhe, ajjeese, gube, harkaaf miila sirraa cire, nama kuma hedduu bakka dhabamsiisan mar'aatti iddoon isaanii wal dhalame sana sirraan gaheetu bifa jijjiirratee jira jechuudha. Kana biraa afaan isaa irraa dabsan malee isuma sana jechuudha. Kanaaf Oromoon kanarratti waan gochuun isarra jiru beekuu qabaa. Isarratti booddeetti nan dubbadha ammasumatti hin dhaabbadhame. Baay'ee galatooma luba waaqee dhugaadha. Tokko shanima sana deebisanii gad dhaabuu fi maqaa afaan Oromoo itti baasanii achi as deebi'anii jiru. Egaa badii tokko shaneen sun uummata irraan geessu uummata Oromoo caalmaa namni beeku hin jiru. Maaliif yoo jettan waggoota wayyaaneen biyya bulchite keessatti namni akka Oromoo hidhame hin jiru. Maaliif manni hidhaallee afaan Oromoo dubbata jedhamee maqaan itti ba'ee jira. Namni akka Oromoo ajjeefame hin jiru. Namni akka Oromoo bakka buuteen isaa dhabame hin jiru. Warra akkana Dhiigan Madaafaa warra biroonis hedduutu jira. Namooti nu beeku. Kanaaf tokko shanee badii isheen dalagdu Oromoo caalmaa kan beeku hin jiru. Hamma kana immoo kan ajjeese kan hidhe kan biyyaa baase wayyaaneedhaaf miti. Warruma nu gidduutti tokko shaneetti hammatamanii akka obboleessa isaanii, ollaa isaanii, fira isaanii illee basaasaniif kan wayyaaneen qarshii kaffalaa fi turtetu akka godhe. Har'a immoo ollaa jedhee Abiyyi Ahmed gara sanatti deebi'ee jira jechuudha. Kanaafidha kan nuyi uummati Oromoo iddaba irratti hojjetamaa jiru baruu qabaa jennee kan haasofnu jechuudha. Egaa maalumaafiyyuu akka kana immoo baay'eetti dhiphatan maaliif akkasiyyuu baay'ee sardaman jennee yoo ilaalle akkaataa bulchiinsa kanaa gara Itoophiyaa tokkittii gaafa jennu gaa amantaan tokko maaliif amma yoo ilaaltan musliima irratti amantaa islaamaa irratti duula guddaatu jira. Amantaa tokko amantaa kiristaanaa jechuudha. Baandiraa tokko afaan tokko afaan amaaraa jechuudha. Baandirichi immoo isa lummutti jedhan sana isa gadi dhaabuudhaa fi hojjechaa jiru. Isa immoo maaliin hubattan yoo jettan caasaa bilxiginnaa kana bira deemuu nu barbaachisa jechuudha. Akkaataa caasaa bilxiginnaa sanatti eenyu pirezidaantii yoo jettan Abiy Ahmed pirezidaantiitti aanee namni siyaasa kana hoogganu Binnaalf Andu'aalem kan jedhamu sabaan Amaara kan ta'e namicha tokkotu jira jechuudha. Gaheen hojii waajjira sanaa inni Binnaalf Andu'aalem sabaan Amaara ta'e kanaan hoogganamu kanaan kan hojjetu gaheen hojii isaa maalidha? Akkamittiitu ijaarsa ollaa kana wajjin wal qabsiistanii jennee gaafatamuu dandeenya. Dr. Jamal irraan jalqaba. Maaliifitu
tokko ijaarsa ollaa isa jedhamee ammatti duulamaa jiru kana Itoophiyaa tokkitti isheedha jedhamtu sanaan maaliif wal qabsiisuu barbaadne? Fakkeenyaaf nama waajjira sana hoogganu waajjirri sun immoo gaheen isaa maal akka ta'e isaa walii wajjin wal qabsiistee amma tokko uummata keenyaaf akka nu ibsitu jedha. Isuma kanarratti luba waaqee atis kanuma itti gajjabeessita isa irratti nu qophaa'anii turta. Dr. Jamal Sirraan jedha eegala. Sirna impaayiratii keessatti dimokiraasiin takkaa dhalatee hin beeku aadaa isaaniitillee miti. Isaan warra olaantummaa nama tokkoo yookiin ammoo nugusummatti amananii Abiy Ahmedis lafaa ka'eetii miti haadha tiyyatu naa dhaamee haadha wahayiin wahii itti bu'ee yookiin ammoo rabbiin itti agarsiisee gaafa hanganna torbaa nugusa torbaffaa taataa mootii torbaffaa taataa nugusa wanni jedhamu kun jecha mootii jedhamu ka Oromootiin walitti hin dhufu hiikaas hin qabu maaliif aadaa keenya keessallee waan hin jirreef jechuudha. So personality construction amma Abiy Ahmed kana maal godhaa jiranii sirna amma ijaaranii waliif fiduu barbaadeeti. Waa'ee amma binnaal fa'aan doolam kanallee itti dhufa. Isa construct godhaniin ijaaran akka nama nabiyyii tokko humna ilmi namaa qabuun alatti rabbiin caalchisee isaa kennee tokkotti ka rabbiinuu dhaamee fi gama haadha isaatiin ka osoo ijoollummaa isaa irraa wattaaddara ta'ee kanarraa ka'ee barnoota laakkaameen dhumanne ka akka haga PhD itti bitanii yookiin kennaniif jechuudha. Inni garuu nama baratee miti kun yeroo baay'ee ka'eetu jira. Personality construction amma ijaaruu jiran akka namni isaaf sagadu yookiin ammoo rabbitu nuuf erge namicha kana jedhee akka fudhatu amansiisuudhaaf kitaaba meeqa barreessa jedhan garuu kafalamee fi namoota biraattu barreessa. Kuni qabatamaadhaan waan jiru waan inni barreessee miti. Barnootas nama qabuu miti. Haatillee waan hin ta'eef natti hin fakkaatu anam dhiifama wajjin haatis wanni addaatti mul'atee waan wanta goote natti hin fakkaatu. So kana maalinni kuni aadaa yookiin ideoloojii uummata Amaaraa keessa waan jiru kun by the way. Ideoloojii isaanii keessa jira. Nama tokko akka waaqarraa dhufeetti Haile Sillaaseen illee the elect of God ofiin jedhaa ture. Ka rabbi filate filatamaa rabbi ka ammoo warra the Lion of Judah Mo'aan Basaa Za'amna gada Yihudaa irraa waggaa kuma meeqaan duratti wal dhalchaa as geenne jedhani. Kuni amma ummata sodaa amantii waliin wal qabate itti uumuudhaaf waan godhani jechuudha. Kun mentaaliti jiraati. So sirna akkasii ijaaruuf deeman kan nama tokko irratti rarra'e. Nama tokkotu waajjira kanallee to'ata. Waajjira bilxiginnaa kana yookiin ammoo PP kana jechuudha. Mataan waan kana waajjira kana nama Binnaalf Andu'aalam jedhama. Amaara keessaa dhufe. Waajjirri kuni akkuma duratti jalqaba irra kaase sirni dimokiraasiidhaa biyya san keessa impaayera san keessa hin jiru ka jiru awutokiraasiidhaa humna nama tokkooti amanuudha. Kanaaf siyaasaanii fi caasaan mootummaadhaa waliin makamee jira. Wal keessa jira. Ka to'atu siyaasaadha. Dhaaba siyaasaattu seera adda addaa baasa. Heera adda addaa ka oomisha, ka daldalaa, ka tajaajila yookiin ammoo bulchiinsa lafaa, ka qoodamiinsa qabeenyaa. Seera kana hunda ka baasu waajjira dhaaba kanaati jechuudha. Gama ramaddii namaatti illee yoo dhufne namoota ka qaadhimu, ka ramadu, ka ari'u isaa jechuudha. Caasaa amma jiruun yoo laalle Oromiyaan gaafa lammaan jiru jirtu har'a hin jirtu. Digamtee jirti.
aarii namaa dallansuu namaa kana suutaan barsiisaa akka namni Oromiyaa tana mataa ofii keessaa baasu yeroo fudhachuu jiran malee isaan diiganii jiran. Maaliin diigan? Even Birnaalf Andu'aalam kuni aangoon inni qabu ka Abiyyiitillee ol. Abiyyi just symbol haala amma jirutti pirezidaantiidhatu hooggana dhaaba jedha. Waajjirri kun itti gaafatamni pirezidaantiidhaafi jedha. Garuu descriptionii isaa yookiin ammoo hojii isaaf kenname yoo laalle takka takkaan adiloo qabaatan beeku yoo screen irratti nu baasuu danda'e silaa gaariidha. Bakka kanatti yoo hin jiraatin garuu hojiin biyyattiidha kan nama qaadhimu, ramaduu, ari'uu waajjira kanaan Birnaalf Andu'aalamitu hojjetaa jechuudha. Maqaadhaa fi caasaa gadaanaadhaan fakkeenyaaf caasaa waajjira naannoodha yookiin kutaadha. Haala amma jiruun waajjira lama 3 qaban lama qaban magaalaa Finfinnee fi Dirreedawaa irraa hin qabanii ka hunda ta'atu ka Finfinnee jiru kanaa jechuudha. Hundi caasaan jiru hundi ka godinaaleedha ka aanaa ka amma ganda jennee ollaa jedhamu sunis itti waamamni isaa ka Finfinnee jiru kanaaf tahaa jechuudha. Pirezidaantii yoo jiraate maqaadhaaf pirezidaantii Oromiyaa ka naannoo bulchus ka ramadu waajjira kanaa jechuudha. Namichi pirezidaantii ta'ee ramadame kuni qaadhimamtoota isaa ufiin ramaduu hin danda'u. Hin qaadhimee gara Birnaalf Andu'aalam kanatti geessaa jechuudha. Birnaalf Andu'aalam ulaagaalee mataa isaa ta'uun Birnaalf Andu'aalam nama tokko boodas namni biraa ka bakka bu'u nama ideoloojii yookiin mataa akkasii qabu. Birnaalf Andu'aalam ka'us namuma isa fakkaatu bakka san fudhata. Kanaaf amma sirna ijaaruu jiranii akka sirnaatti haa laallu. Maqaa namicha kanaa wanni kaasnuuf haasawa akka nu salphatuuf malee sistemni isaan ijaaraa jiran ka ideoloojii sabtokkee kana fudhatu. Unitary yookiin aadaawii kana ka fudhatu jechuudha. San as a core fudhachuu qaba. Maaliif PP'n sagantaa isaanii keessatti akka kaayanitti kan ofirraa dubbachuutti hin jiru sagantaa keessan dubbisuu dandeettanii warri PP'dha warri hin qabnes kuwwanis dubbisuu dandeettanii miseensa ta'uu fi miseensa PP ta'uudhaaf ati nama ta'uu qofa Oromoo ta'uu afaan Amaaraa yoo beektu fine. Oromiyaa bakka bu'uudhaaf ati abbaa fi ta'uu dandeetta. Caasaan suni amma totally diigamee hujii irra jira yeroo ammaa kanatti Shimallis Abdiisaa is just a simple nama onni dhaamiti dhiheenna kana viidiyoo wahii sagalee hatamee bahe jedhanii waa'ee Shimallis Abdiisaa PP nutu ijaaratee dhaaba kennaa olaantummaa Oromootii maara jedha. Mee aangawaan Oromoodha proper Oromoo ka dhugaan sabboonummaaf dhukkubsata Oromoo qabu ka PP keessa jiru ka Oromiyaa bulchuu jiru een. Paarlaamaan amma maqaadhaaf hin jira jedhamu kun ka September 30tti yookiin amma October 4 2020 diigamuudhaaf deemu kun guyyaa hagam walgahee waa'ee Oromoo rakkin amma jiru kana mari'ate. Bajata dabarsee beekaa. Poolisii baasee beekaa. Hin jiru. Where is Oromia? Oromiyaan eessa jirti? Mootummaa Oromiyaa eessa jira? Hin jiru. Ka ijaarama sun totally cinaatti dhiisanii ka sabtokkee kana ijaaruu jiran. He's faking. Yoo nama listoo xaragu tiraafikii ta'u karaa haxaa'u akka qulqulleessituutti chiginyii dhaabna yoo jedhu this is distraction. In sawaminaa kanaan he is doing something. Waa ijaaru jira in sawaminaa kanaan dhugatti he knows what is doing. Akka nama maraataa nama waa hin beekne ta'u jira. No akkana ignore godhee nama hifachiisee ka humna waraanaatiin lawlas godhee Oromiyaa diigu jira. Dhibba diigee jira sinni sun hin jiru.
So yeroo argadhe boodatti deebi'aa garuu ahaadaawii wanni ta'uuf maali sirni amma jiru kun afaan yoo fudhanne ifaan ifa kaayameeti jira amma leenjiin kunis I'm so surprised qabsoo qeerroo na fakkaata kanaayyuu ka dirqi afaan oromootiin dookumentii qopheessanii sunu turjumaana ka afaan amaaraa irraa hiikame malee isnaa proper afaan oromoo akkaataan ittiin qophaa'e kun jechuudha yaanni darbu afaan amaaraatiin waa'ee afaanota sabaaf sablammiidhaa afaan shanii afaan hojii PP goonaa afaan Abiy Ahmed gadi bahee bar afaan oromoo ka federaalaa gooneerraa jedha kejeeba kun amma akka gaafiitti oromoon kaasuu jira jechuu kiyya osoo hin ta'in kijiba isaanii hagamta akka isin kijibaa jiran warra miseensota ummata oromoo ummanni oromoo galeefii jira kana irra caalaa akka dubbadhu miseensotaaf because galeefii jennaan falmachuu jira galeefii jennaan hidhamuu jira galeefii jennaan lafarra dugugamuu jira umman mirga ofii kabasiifachuuf gama aadaatillee yoo fudhanne aadaa akka amma dura isiniin jedhee kanam tokkeedha sagadan geetaayee jedhanii ka jala bulan ka samaayaat እግዚአብሔር ላከልን jedhanii ka itti sagadan nama akkasiisan ijaaruuf deemanii jechuudha caasaan kun hin jiru so mee gama misoomaatiin illee badhaadhinaaf deemnaa jedhan projektoota armaan dura kantiibonni dabran ka akka dirribaa kumaafa karoorsanii lafa kaayan san dhufee abbaa itti ta'uu malee projektii finfinnee keessatti dalagaman Unity Park jedhan ka ammoo amma Inxooxxoo jedhan san hunda yaada isaatii miti namni kun dhufeetuma waan bututaa magaalaa Finfinnee babbareechisu kanarratti river project maarreen kunin hundi isatti abbaa ta'uu malee misooma oromootiif yookiin oromiyaatiif waan yeroo lammaan jiruun duratti godhame malee achiin boodatti mee wanni godhame maaltu jira of gaafadhaa what can you show maalonni isin agarsiisuu dandeettan caasaa keessan wanni isin ummataaf hojjettan projektiin isin yookiin ammoo poolisiin fakkeenyaaf saamiinsa lafaa kan naannoo Finfinneedha caalatti itti jabaatee deeme malee yoom laafe mee maali wanni isin hojjettan wanni ummataaf agarsiistan maalin resource allocation what is it isa haafis itti deebina egaa asirraa kan hubanne caasaa tokkotu jira caasaan hojjetamaa jiru wanti hundumtuu deemee gar tokkotti akka gumaa'u mana maatii tokko keessaa ba'ee wanti hundumtuu wal utube gara nam tokkee sana akka deemu gara Itoophiyaa tokkitti warra jedhamutti akka deemu eenyummoo akka gaggeessaa jiru bal'inaan Dr. Jamaal nu ibsee jira. Maal fedhanii akka godhanis arginee jirra. Egaa gabaabamatti maalidha? Oromiyaan nama tokko jalatti kufaa jirti. Namni sun eenyudha? Abiy Ahmed dudduuba namni jiru nama kan ramadu, kan ari'u, kan qabeenya bushu, kan nama ramadu, kan nama gamaaggamu, hojii hundumaallee kan to'atu, hunduma isaa hojii siyaasaa sochii uummataallee kan to'atu kan godhu namicha sana nama Abiy Ahmed dudduuba jiru Binnaal Andu'aalem nama jedhu sabaan Amaara ta'e hunduma kana gara sanatti geessuudhaaf ijaaraa akka jiran dhageenye jirra jechuudha. Egaa Oromoon calluma jedhee ijaarsa kana jalatti kufuu qaba moo maal godhachuu qaba? Gabaabsaatii luba waaqee nu hima sa'aatiin keenya deemaa jira waan ta'eef maal gochuu qabna kan jedhu irratti al tokko uummata keenyaaf ergaa nu dabarsitu jechuudha. Tole gabaabumatti ilaa Oromiyaan akka dhagni itti nu baruuf suuta afaan muummichi ministeeraa jedhu jaalala hammachuu dhungachuu jedhu sanaan nu fudhachiisaa jiran malee Oromiyaa diigan. Kana of sossobuu walgoyyoomsuu nu barbaachisu Oromoo kana amani. Biyya kan kee nafxanyaan diigee jira. Waa'ee ijaarsaan ni kaasnes nafxanyaatu waajjira muummicha ministeeraa kana waajjira kolonichaati kaasee haga dachi Oromiyaa lafa qonnaan bulaa gidduutti istiraakcharii isaa yookaan seelii isaa diriirfachaa jira. Kan nafxanyaatu ijaaramaa jira malee
kan dantaa Oromoo fi kan Oromiyaa miti. Kana jala muraa baraa. Inni kabiraani muummicha ministeeraas ta'u warra isaaf carraa kennanis haa ta'u dantaa Oromootiif kan oolu jiru as keessa. Lammaa yoo ta'e Itoophiyaan isaaf suusii. Lammaa yoo ta'e Abiidhaa wajjin tokko inni Abiidhaa Abiin isa. Waan har'a uummanni Oromoo ta'aa jiruuf walqixxee itti gaafatamummaa qabu. Waan isaan godhaniif hojjetan irraa ani kana argan dhuunfaatti personally kan hubadhaan. Gabaabumatti waan Oromoon gochuu uumaa inni. Oromooni akkata garagaraatti ilaalla. Warri leenjii kana fudhachaa jirtan mootummaa kufte isinirra adeemte Oromoo bubburuksaa jirtu kana keessaa ba'aa. Gara qabsoo uummataatti makamaa. Mootummaa afaan keessanii naasa'ee isiniin turjumaana godhatee ilmaan keessan ajjeesu, fira keessan ajjeesu, sanyii keessan ajjeesu, Oromoo lafarraa fixaa jiru kana jalaa baha gara uummataatti makamaa. Waraanni lammiidhaan Oromoo taatan mootummaa kanaaf lolaa jirtan uummata keessanitti meeshaa jikfattanii hin waraaninaa. Meeshaa kana uummataa kennaa uummatatti makamaa. Poolisiin Oromiyaa humni addaa tiki mootummaa Oromoo kan taatan afaan kana kan dhageessan sabaaf sablammii kabiraanis Oromoo kan hin ta'in uummata kana hin waraaninaa. Hin ajjeesinaa. Mirga isaa gaafachaa jira. Oromoon biyya namaa hin naqne biyya isaa dhuftanii uummata kana hin waraaninaa. Sabni biraa yoo feetan naannoo keessanitti galaati mootummaa ofirraa waraanaa ofirraa lolaa. Warri Oromoo taatan garuu meeshaa qeerrootii kennaa uummata naannoo keessa jiru kennaa uummatatti makamaa. Uummata kana hin ajjeesinaa hin ga'a. Fira qabdu eessuma qabdu durbii qabdu bor bakka qubattan bakka jiraattan hin qabdanii uummata kana ajjeesinaa. Milishaanii ji'a sadii dura boqqolloo kiiloo 50 fudhachaa turtani. Ji'a sadii as immoo birrii 1,000 isinii kaffalamaa jira. Kanaaf jecha uummata kana fixaa jirtu. Manarra deemtanii qeerroo Oromoo ajjeesaa jirtu. Dhiisaa kana meeshaa isin harka jirtu uummata kanaa kennaa qeerroo kanaa kennaa hin ajjeesinaa hin ga'a. Ammayyuu balballi keenya banaadha isin simannaa uummatatti makama uummatan ajjeesinaa. Caasaa ganda jirtu kana ofirraa jiiga'a. Warra dosee baattee ganda kee deemtu gandaaf aanaa gidduu deemtu basaastuun isheedha. Basaastuun ganda aanaatti deemtu aanaa godinatti deemtu. Uummata kana keessaa ba'i yookaan uummata kanatti makami. Uummata kana hin ajjeesisin, hin hiisisin. Uummanni namoota akkas ofirratti hin dhiisinaa. Gorsaa abboota gadaatti ergaa, lubootatti ergaa, sheekotatti ergaa, jaarsolii biyyaatti ergaa ofirraa kadhadhaa. Yoo isheen diddee deebii ishee hojii isheetti gitu kennaa fiduu of keessaa baasa. Utuu laaltanii hin dhuminaa mootummaan kun sirni nafxanyaa hojiin isaanii guddaan Oromiyaa keessaa Oromoo fixee impaayera sana bifa addaatiin boocuudha. Kana hin ayyaminaa. Yeroo caasaa kana digdan akka duudhaaf safuu Oromootti caasaa mataa keessanii ijaarradhaa. Bulchiinsa mataa keessanii ijaarradhaa. Sirnattiin nama qaama mootummaatiif basaasu kontiroolii gootan meekaanizimii isaa tolfadhaa. Caasaa mataa keessanii basaasa mataa keessanii ijaarradhaa. Of bulchaa wal bulchaa. Duudhaaf safuu aadaa qabnu. Sirna mootummaa kanaa ammayyuu lafa gadi hin qabatin jira. Lafa hin qabsiisina. Qeerroon Oromoo, uummati Oromoo, qonnaan bulaan Oromoo lafa hin qabsiisina. Sirni kun kan qonnaan bulaa miti kan warra badhaadhooti. Badhaadhaan immoo nafxanyaadha. Inni immoo handhuurri isaa finfinnee jira. Giddu galeessasi godhatee hin jiru qonnaan bulaan Oromoo mootummaa kanaa xobbeetti tuunni jiru ofirraa buqqisi. Kana hunda yeroo gotan immoo waan Oromoon beekuu qabu maayin. Oromooni abiidhuma kana teessumatti fidee negotiationitti fidee sheeppii godhee jala buluu barbaada. Ati deebiitti kenna Oromoo. Moo abii deemsistee gaaddiduu isaa barbaadda. Deebiitti kenna Oromoo. Moo impaayera buututti waggaa 150 si qalaa si nyaachaa si dhiiksaa foon kee nyaachaa dhiiga kee dhugaa qabeenya kee saamaa beekaa kee hidhaa hayyuu kee ajjeesaa jiraatte kana hammar'aatti ijoollee kee qalaa haadha Oromoo boossisaa shamarraa Oromoo dubartii Oromoo gudeedaa jiraatte impaayera abaaramtu si koloneeffatte kana keessa buluu barbaadda moo biyya ofii keetii ijaarrattee abbaa Oromiyaa ta'uu barbaadda. Ati deebiitti kenni. Confusionii kana keessaa ba'aa habaanu Oromoon
qabsoo kana itti cichee duratti haa dhibu mootummaa kerkerte kana bishaan ittiin qabina qilleensa illee ittiin urgufina lafa hanyaattuuti of duraa tursaan jedha. Baay'ee galatoomaa luba waaqee. Dr. Jamal daqiiqaa tokko summarize yoo goote waan yaada qabdu sa'aatiin keenya baay'ee dhumee deemaa jira waan ta'eef kanumaan goolabna. Tole gaariidha lubi waaqaan akka gaarii lafa kaane anis wanni jechuu barbaadu institutioniin tokko shaneedha yookiin ammoo caasaan Oromiyaa akka TPLF ijaarte suni ka OPDO'n ijaarte ka booda ODP'n abbaa ittaate sun diigamuun isaa sirri garuu Oromiyaa wanni jedhamu konseptiin biyyaa sun diigamuun isarra hin jiraatu eegamuu qabaa jechuudha. Laal akka nama mana ofirra diigeeti Oromiyaa ta'e yoo diig Oromiyaan akka diigamtus yoo eeyyamne yookiin akka nama mukarra bahee muka ofii irra jiru san if jalatti nyaachaa muraa yookiin ammoo magaaziidhaan mureeti Oromiyaa akka diigamu yoo eeyyamne jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Caasaan tokko shanidhaa diigamuun sirri. Amma deebitanii immoo caasaa diigame ka nyaaphaa san ka diina biraatiin diina nu keessa quphate. Kanurraa godaanuu hin dandeenye TPLF'n ofirraa geegessine kanurraa godaanuu hin dandeenye bakka buusuun naqarsa biraa of fiduudha. So akkuma sanittuu akkuma haaluma amma jiruun heera mootummaa ka jedhamu akka inni lafa kaayutti paarlaamaan amma jiru kun caffeen Oromiyaa amma jiru kun hin jiru hin jiru maqaadhaan ka jiru kuni gaafa September 30 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaa yookaan ammoo October 4 bara 2020 irraa eegalee hin jiru. Sanii booda caasaan kamuu ka mootummaadhaa yookiin sirni siyaasaadhaa militariin ajajamuufiin isarra hin jiraatu. Humni poolisii caasaa bulchiinsaa ummataa malee ka mootummaa ofiin jedhu irraa fudhachuun isarra hin jiraatu. Naga eegduun ummanni aadaa ofiitiin duudhaa ofii kakaleessaa saniin waliin bulu isarra jiraata. So mootummaa duutee boollarra jirtu deebisanii caasaa gaddaatiin yookiin ammoo ollaatiin ijaaruun uf balleessuudha. Oromoo didaa kana warri amma PP taatanii leenjuu jirtan ummanni isin wajjin jira yoo gara ummataa deebitan isin ammata ummanni ka ummataan jiru wajjin jiru yeroo kamuu injifataadha. September 30 2013 bara 2013 booda mootummaa osoo hin taane yoo ajaja isin kennuu barbaadan isin bulchina yoo jedhan suni shiftaa suni murna roorriftuuti kana diduu sirra jiraata. Sirna saamtuuti amma saaminsuma jirani kana diduu qabdan yoo kana gootan sanii booda biyya keessan akkaataa feetaniin qabeenya keessan irratti abbaa taatanii kabajaa namoomaa argattanii jiraattan warri qawwee baattanii sirna du'aa jiru kana tajaajiltanis jaleen ta'inaa ofii wallaalinaa firaaf diina adda beekuu sirna jiraata. Kanuma jedhaa in injifannoon kenna caasaan diinaa naqarsaa immoo of keessaa baafnaa ulfaadhaa galatoomaa. Baay'ee galatoomaa lachuun keessaniyyuu egaa uummata Oromoo hamma tokko waan asirraa dubbatame kana waan keessaa hubate ni qaba jennee amannaa. Calluma jedhee immoo caasaa walitti hidhee fuudhee deeme Itoophiyaa tokkittiitti nama jilbeenfachiisuuf jedhu uummata kana jilbeenfachiisuuf jedhu uummati keenya tole ni jedha jennee hin amannu. Kanaafuu ergaa nuyi qabnu maalidhaa falmadhaa caasaan kun akka lafa hin qabanne dura dhaabbadhaa yoo kana ta'uu baate isuma durii sanatti nu deebisu jechuun dhaanin goolawuu barbaada. Egaa daawwattoota sagantaa keenyaa waa'ee ijaarsa ollaa jedhamee
dhaabii bilxiginnaa leenjisaa jiru irratti marii nu goone hammuma kanadha. Kana wajjin marii kanarra kan turan Dr. Jamal Ebano United States irraa, luba Waaqeejoo Norway irraa, akkasumas immoo teeknishaaniin keenya Adil Osman wajjin tureera. Waan nu daawwattaniif galatoomaa jenna. Sagantaalee OMN hafan akka daawwattan afeerra keenya. Galatoomaa. Mamma kana mammo aksisa raji barakana ya jama bolla keessa teesse bolla qotti dhalabbashe ilmo rirmai shirani garaf qalbi kiyya katani akkan sirracitu fi yaadani mal godhen an sirracita mal godhen an sirracita si fudhen gichi kolita en gulli solita si fudhen dadar kolita si fudhen shalla kolita si fudhen shukutelita si fudhen sabbatalita si fudhen awwadalita shirani isado dorsisani akka sirracitu fi yaadani mal godhen an sirracita godhen an sirracita si fudhen ajjee kolita si fudhen sarboo kolita horaa koon silita si fudhen naqqamteelita